ከሁለተኛ ሁለት ሙስኔ በኩነ ህንስበላ ኦልሴ ነገሬን ፊልሚ ሶለኔ harki keessan hamleen keessan baay'ee barbaachisaa barreessituu fiilmichaa Keeroon Darajjee Daayirektara Fiqaaduu Daadhii karoornichi keessatti qooda fudhatan kanneen akka Kadir Filatoo Jimaa Galataa isaan kan qofaa miti artistoota hedduudha gara booddeetti maqaa waamna gareen kun baga nagaan dhuftan baga milkooftan baga irra aantanii Bako kuracha, bako bina ramatola, biasa nages, dika nages, uta nages, ilma ebis, dika ebis, uta ebis, biasa nages, ardahan nages, ambasan nages, orang butuh nages, eba asipane, ebi kuni, eba senati, eba dadakan ebis, dika ebis, uta ebis, ulbeda, uljaranda, eba Alawul lugaj, mana tokru tasis, apa tokru dubis, hati yoma, ora demana, ela roba rapin, fama jiranda. Waq bako kuracha waq aganas ti ayuba sa kailo lagay, ulbatan nages, gumitan nages, ulbatan ebis, arda ebis, amba ebis, ebakan ebara gagor, ada roba gapin. Minyada, zis, minyada, gumotai, balapur, dobitai. Diina guutu Oromiyaa ta'e bal'adhu qeerroo ta'e kattiboon jajjaboo ta'e akkana ta'e miidhage bareede faaya ta'e hunduu sin caale hunda caale qabadhu kee. Yoga markaba koromticha wakamtu amtunu ragab barina gaya ilmina gaya dalina gaya dikana gaya udana gaya Huru na gaya, Herut na gaya, Uban na gaya, Jumte na gaya, Oromo na gaya, Biye na gaya, Alalu na gayes, Mananu na gayes, Hikaru na gayes, Udan na gayes, Ayunu muj, Udan muj, Hikadu na gudis, Baya na gayes, Oromia na gayes, Oromia biya muj, Biya Oromo muj, na gayes, Baya na gayes. Milka gadaan kuufaa gabbila. Ayyee duraan dursa waamicha keenya kabajanii keessumaa abbootii gadaa keenya keessummoota kabajaa maatii keenya maatii aartii Oromoo martuu asitti waan nu argamtaniif baay'ee galatoomaa jechuun jaalladhaan. Dhugaa dubbachuuf taanaan haasaa dheeraan godhu hin qabu garuu gabaabumatti wanti ani jechuu barbaadu hojiin kuni hojii abjuu koo yeroo dheeraa turedha. Hojii abjuu koo yeroo dheeraa ture kana na wajjin taatanii nuuf milkeessuudhaaf ogeeyyiin nu wajjin turtanii hirmaattonni hojii maatii Soolanee hundi keessaniyyuu maqaa fiilmii Soolaneetiin baay'ee galatoomaa. Addatti hojii kanaan wal qabatee har'a namni baay'ee galateeffachuu barbaadu maatii koo keessaa abbaa koo obbo Darajjee Barkii akkasumas harmee koo Aadde Dammaashee Jootee wasiila koo Dr. Laggasee Barkiin baay'ee naaf galatoomaa naaf jiraadhaa jechuun jaalladhaan. Fiilmii Soolanee hojii yeroo dheeraaf itti dadhabnee hojjenneedha. Ilaaltanii qeeqni isin nuuf laattani hamilee nuuf ta'a hojii keenya borii fi kanaafiyyuu koomentii keessan kamiin iyyuu ni fudhanna. Amma sirra deebi'ee ijoolleen kaameeraa duuba kan turtan akkasumas taatoon fiilmii kana daayirekteerri fiilmii kanaa hundi keessaniyyuu baay'ee galatoomaa. Amma gara daayirekteera fiilmii kanaa kan tureef Fiqaaduu Daadhiittan isin dabarsa. Hayyee Keeroon guddaa galatoomii. Kabajamtoota keessummoota keenya waamicha keenya kabajanii warreen iddoo adda addaatii asitti argamtan artistoonni ogeessonni aartii garaagaraa abbootiin qabeenyaa dargaggoonni hundi keessaniyyuu anaa dhufu baga nagaan dhuftan isin jechuun barbaada. Egaa fiilmii Soolanee yeroo dheeraadhaan booddee dadhabbii guddaadhaan booddee guyyaa irraa waggaa lamaan booda eebbaaf dhiyaateera. Soolaneen waraabbisaa baadiyyaa magaalaa Yuunivarsiitii Adaamaa godhatee
ogeessota ciccimoo, ogeessota piroodakshinii ciccimoo, taatota buleeyyii fi taatota haaraa hirmaachisuudhaan guyyaa irraa fiilmii booddee irraa kan daawwattan ta'a. Kanaaf fiilmii kana yeroo hojjennu akka ija daarekteerummaatiin yookiin immoo wanta irratti hirmaadheen barreessituu fiilmii kanaa natti fakkaata. Gaafa fiilmii kana barreessitu bilisummaadhaan barreessitee bilisummaa yaadatiin otoo of hin daangessin yaadatti dhufe bilisummaadhaan barreessitee sanarraa wal qabatee yaadni isaa baay'ee bal'aa ture. Booda gaafaan taajjabu isheen biyya alaa taasisee yeroo dheeraa kan barreessite biyya dimokiraasawaa keessa taatee dimokiraasiidhaan barreessitee gara viidiyootti jijjiiruudhaaf amma kana nu carraaksite jechaan hin ture. Garuu immoo ogeessota ciccimoo fayyadamnee warreen iskiriiptii kana gulaalanis warreen beektota hojii bareedaa nuu ta'ee viidiyootti jijjiiramee guyyaa irraa eebbaaf qophaa'eera. Asumaan Keeroon Darajjee cimtuu dandeettii guddaa kan qabdu yeroo waraabnus ta'e hojii kana yeroo hojjennu bilisummaa nuu kennanii akka barbaannetti waan barbaannu fayyadamneeti kan hojjennu. Akkuma iskiriiptii ishii bilisummaan barreessite sana of hin daangeessine sana gama baasitiinis nutis immoo bilisummaan itti fayyadamne. Sanarraa ka'ee tariitii gara dhumaa irratti baasii nama rifachiisu baasisuu dandeenyeerra. Riiskii kana kan fudhatu keessaa kan gahaatti daarektara kostuumii si gaafata lookeeshiniin jijjiiraa kun akkana naa ta'u jedha guyyaa barbaade gaafata. Itti gaafatamummaan kan daarektaraa ta'a. Sanas ta'e kana milkoofneerra. Gara turtii waraabbiitti yeroo hin deebi'u ogeessota ciccimoon of fuulduraa qaba. Sinematogiraafarri keenya inni ogeessa kaameraa yookiin sinematogiraafii yookiin nama kaameraa duuba jiru miti inni. Akka daarektaraattis ta'e yaadotaan nu utubaa nu jajjabeessaa osoo kun akkana ta'ee hojjechaa nu faana kan hojjechaa ture. Meewaa kana naaf radhu kun hin jedheen lamin fadha akka majammara asitti kadhaan iskilirri dada naan jedha ture. Kuku sirriitti naa galateeffadhaa maaloo sirriitti naa galateeffadhaa. Nama baay'ee jabaa ogeessa baay'ee jabaadha. Hojii qofan hojjetu nama barsiisa. Meekaap artistii teenyaa fi kontiiniitii dheensaan immoo nu dibdee takka daa'imatti takka umurii nutti dabaltee hojiin ishii kana qofa miti. Hojii hojjetamu keessatti xiyyeeffannaa itti kennitee nu hordofuudhaan nu faana carraaqaa kan turte. Isheenis galata guddaa nurraa qabdi. Lookeeshinii barbaannu yeroo erginu bakka seenee lookeeshinii nu sirreessee lookeeshinii babbareedaa nu argate. Hojii guddaa kan nu hojjete lookeeshin maanaajer Firaa'ol Darajjeeti. 5-star productioniin immoo fiilmii kana keessatti egaa qulqullina fiilmiitiif jecha meeshaa biyya alaatti fiduudhaan dabalatatti productionii kana keessatti taatotaan walitti dhufeenya guddaa qabuun haala bareedinaan akka xumuruuf gahee guddaa kan taphateedha. Walumaa galatti warreen laayismaanii warreen saawundimaanii keessayyuu warreen dinqisiifadhu keessaa akka barbaadettis waraabii saawundimaaniin tokko nama dhaabsisu baay'ee daarekteerii tamani taanan. Saawundimaanii sa'aatiin kee barbaadu waraabbii guyyaa biraatti haa ta'u malee haala akkanaa keessatti waraabu jedhee saawundimaanii nu dhaabsiseera. Kanaaf guddaa galateeffachuun barbaadan haa galateeffadha. Sirriitti ogeessa jechuun akkas yoo nama dhaabe sirrii bitaan itti namanne eeguu jedhu kun waan guddaadha waan ta'eef guddaan galateeffadha. Egaa tuuta kiruu kana keessatti irraa hirmaatan kanneen laayismaaniidhaan obsiifaadha. Advaayizarii keenya isa lafa hojiitti obsiillee guddaan galateeffadha. Walumaa galatti warreen tuuta piroodakshinii keessa jirtan naa galatoomaa jecha taatonni nafaanaa turtan
buleeyyii ta'uurraan kan ka'e kanneen akka Jimaa Galataati, Abaaboo Arginaa fi Kadirfaadhaan namoota gurguddaadha kan faanaa jiranii. Isaan jechuun immoo warreen muuxannoo qabanii barnootaanis ogummaa kana keessattis kanaan wal qabatee yeroo baay'ee namaa fi akka barbaadamanitti dhiyootti namani hin ajajamani. Kun sirrii mootinnaan sirrii mootiidha. Wal amansiisuun yeroo dheeraa fudhata. Garuu immoo yaadota nu gargaaran nu kennitanii milkaa'ina fiilmii kana keessatti gahee guddaa taphattaniittu isin galateeffachuun barbaada. Walumaa galatti hundi keessaniyyuu galma kana keessatti argamuu keessaniif warreen gara muuziq saawund tiraakiin hojjechuudhaanis kanneen akka Leellisaa Indiriisis walaloo saawund tiraakiin barreessuudhaanis hundi isaaniitu nan galateeffadhaa ulfaadhaadha. Qeeqa kanaan booddee dhufuuf qeeqa dadhabina keenya bifa nu fooyyessuu danda'uun cimina keenya immoo bifa nu ijaaruu danda'uun qeeqa akka nu kennitan asumaan isin gaafachaa kabajaa fi ulfina guddaan isin qabaa ulfaadha. Fiilmii kana keessatti taatoo jabaa ta'uudhaan baay'een keessan komeedii isaatiin beektu. Umrii isaa guutuu erga yuunivarsiitii dhaabee booda gama weelluu aadaatiin gama fiilmii diraamaadhaan taatota dhangaa jajjaboo keessaatiin isa tokkodha. Nama kana gammachuu olaanaadhaan hin waama. Jimaa Galataa. Jimaa Galataa. Taatoo jabaa fiilmii Soolaneeti. Galatoomaa ulfaadha. Taatoo jabaan biraa indastiriin aartii Oromoo waa'ee isaa baay'ee hin jenne afaan Amaariffaatiin yaada tazammalallat jedhu badhaaf haarsuun aadaa keenya keessa jiru jecha isa gituun dhabe nama jabaadha. Kaaraakterii barbaadan yootti kennitan isin hin quuqu. Kaameraan dura isaa yoo jiraate akka waan kaameraan hin jirreetti ta'ee fakkaatee kan hojjetu nama jabaa Kabbada Hirphooshee. Kabbada Hirphooshee. Aktaroota taatoo jajjaboo ta'uudhaan gargaaraa ta'uudhaan warra hojjetanidha warri kuni. Hamleen allaattanii fi galatoomaa jedhanii. Heereen fiilmii biraatiin akka dhuftuu nan argadhaa ijoollee akkasii qabaachuun kunuuf nu keessa Oromoof hojjechuuf carraa waan argattaniif yeroon kun yeroo akka isin gara waltajjiitti dhuftani waan hojjenne nu ilaalaa jettanidha. Hundi keessanuu karaan isin deemtan gufuun boolii didibbiyaa ta'u. Hayyee guyyaa har'aa fiilmii Soolanee eebbisiisutti jirra jechuudha. Ati ta'a cimaa fiilmii Soolanee yookiin ta'a hangafticha fiilmii Soolaneeti. Mee akkamittiin ilaalte haala ta'a taatee hojjette? Duraan dursa galatoomi. Fiilmii Soolanee egaa har'aa turtii waggaa lamaan booddee eebbaaf dhiyaateera. Hoteela Intarnaashinaal Ililliitti iddoo sabni bal'aan argametti eebbisiisneerra. Egaa qooda fiilmii Soolaneeti. Egaa taatoon achi keessa ture egaa nama miidhamaa ta'a dhumarratti nama miidhamaa ta'a. Egaa hamma danda'amaa ta'etti miirota achi keessa jiran haala ogummaatiin dabaalameen agarsiisuuf yaallee jirra. Egaa fiilmii Soolanee immoo fiilmii bareedaa ta'ee haala kanaan eebbifameera jechuudha. Ayyee fiilmii Soolanee kana yeroo waraabdutti wanti si mudate maal faatu jira? Haala hojiin haa ta'u haalota adda addaa. Mudannoon illee amma kana baay'ee ta'us danda'a. Kan haasa'amus kan hin haasa'amne isaa ta'uyyuu malee garuu uummata naannoo Dhankaakaa yeroo waraabbiidhaaf deemnetti wantoota isaan iddoo sanatti nuuf taasisan simannaa isaan nuuf taasisan miirri achi ture baay'ee kan namatti tolu ture. Dhugaa dubbachuudhaaf iddoo hundumaatti namoonni hundumtuu otoo akkas godhanii itti wal gargaarsi jiraate wanta tokko irratti sappoortii gochuun osoo jiraate kana caalaa hojjetamuu akka danda'amuun amana. Sun mudannoo bareedaan yoomiyyuu argee hin beekne ta'ee darbeera. Hayyee fiilmii Soolanee keessatti qooddataa ta'uun kee haalaan si gammachiise akkam? Sirriitti maaliif jalqabarra iskiriiptii irraa kaasee seenaa isaa irraa kaasee dubbisaa gatiin filadhee gatiin hojjedheedhaaf kaaraakterii sana immoo jaalladhee waan hojjedheef waan na rakkisee hin qabu jechuudha. Maaliif sirriittidha kanan jaalladhee hojjedhe kaaraakterichi immoo kaarakter ani
hojjedhee hin beekne irraa adda waan ta'eedhaaf jaalladheen hojjedhe.